galale ya fufu ganda subdena tinigini malo subdena tinigini malo subdena tinigini akadi ganyata subdena tisigini malo subdena tisigini malo subdena tinigini Jajabel tubili suma kufisa hidda gabruma jajaba tello la maron difano galum baranuma achubat difano galum baranu wala garan difano galum baranu gudiran difano galum baranuma musadisi disi kafao dala karagal kisi musadisi disi kafao dala karagal abao dala maro jala kisi marara jala kisi sanyi jala kisi golicha jala musa disi disi abao jala karagal kisi wabo jala kisi kutata jala kisi murata jala jajabe jala kisi kero jala kisi abao jala wabo jala kafao jala marara jala daur jala jajabe jala musa disi disi abao jala karagal kisi kero jala kutata jala kero jala jawar jala murata jala kisi jajabe jala kisi jawar jala kisi kafao jala kisi marara jala kisi daur jala usa disi disi warabba gara karagal kisi usa disi disi warabba gara karagal kisi usa disi disi waribba sasu karagal kisi usa disi disi waribba sasu karagal kasabanyatu karagal kisi kasabantane karagal kisi gadi denku karagal kisi kero jala karagal kisi abao jala karagal kisi murata jala jal maro jala jal sanyi jala golicha jala Banamuu waajjira adda bilisummaa Oromoo sababeeffachuudhaan jiraattonni magaalichaa yaada qaban akkasittiin ibsatani. Dursee maqaan koo Gammachuu Jabeessaan jedhama. Guyyaa irraa gammachuu guddaatu natti dhagahame jechaadha. Gammachuun kunis waajjirri adda bilisummaa Oromoo magaalaa Sabbataa keessatti banamuunsaa gammachuu guddaan natti dhagahame. Maaliif sababni isaa magaalaan kun baay'ee magaalaa sabaaf sallammiin keessatti baay'atudha. Akkasumas waajjiroota duraan jiran waajjiroota OPDOtiin baay'ee dhiibbaa gurguddaan nurratti gahaa ture jechaadha. Maqaadhuma adda bilisummaa fi Oromootiif alaabaa isaa uffanni deemu yeroo ni dadhabnedha jechaadha. Maaliif har'a gammachuu guddaa keessa goolle dhugaadha mimmaaniif deebisuu dadhabaa ture. Maaliif baay'ee gaafa qeerroon Oromoo yaada isaa ibsatu akkasumas baay'ina qeerroo Oromoof jaalala dhaaba kanaaf qabu. Gaafa ilaalu baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame jechaadha. Akkasumas gara fuulduraattis dhaaba kanaa wajjin akka jirru gara fuulduraatti abaa wajjin fuulli keenya durri ifa akka ta'e gara fuulduraatti abdii guddaa qabna jechaadha. Filannoo achi dhufus karaa nagaa ta'een himmoonaa innee abdii qabna jechaadha. Himmoonas Waaqayyo nu gargaara. Akkasumas nuyi dhiibbaa gurguddaa keessa jirran kanan baruu kolleejjii barsiisota Sabbataadha. Maatii koo induan ta'e injiran ta'e ayyaana gannaa fuuldura jechaadha. Ayyaana gannaa fuuldura godina Wallagga Lixaanaa Ganjeedha. Connection inni jiru baankii illee mana kiraa keessaa baanu hin jedhaa jiru birrii waan akka fallu dhabnee irraa jechaadha. Sababni isaa nageenya isaanii quban qabu hin jiru ta'e connection hin hojjetu bilbilli hojjetu hin jiru ta'e induan ta'e waan hin beeku hin qabu. Ishi guddaa galatoomaan jedha hanga maqootiin ani maqaan kiyya isa Lijaalim naan jedhani kan inni dhufee lixa Wallaggaa godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Laaloo Wanjoorraadha. Walumaa galatti banamuu waajjira adda bilisummaa Oromootti gammachuu koo hagana jedhee ibsuu hin danda'u. Guyyaa gaafa simannaan adda bilisummaa Oromoo
Finfinnee irratti geggeeffame kaasee haga hammaatti gochi gama adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa jiruuf guyyaa waajjiroonni adda addaa adda bilisummaa Oromootiin magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti banamuu jalqabee kaasee haga ammaatti gammachuu keessa koo jiru kana ibsachuu hin danda'u jechuudha. Guyyaa har'aa keessumaa godina addaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataa irratti waajjira adda bilisummaa Oromoo banamuu isaatti gammachuun koo kan har'aa immoo daran iyyuu caalee natti mul'ate jechuudha. Sababni isaa dhaabni kun dhaaba kaleessa uummata Oromootiif haqaan dhugaadhaan shira tokko kan of keessaa hin qabne uummata Oromootiif dhaaba dhaabbate ta'ee dhaaba socho'u ta'uusaa kanaan durumaa kaasee seenaadhaanis ija kootiinis kan hin argu wantooti hedduun gatii jiraniif jecha dhaabni kun waajjira isaa addana keessatti banachuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuudha. Dabalataanii nuti haa gammannu iyyuu malee nutti haa tolu iyyuu malee jechuudha. Waajjirri banamuu isaa qofa otoo hin taane iddoolee hundatti waajjirri banamaa hin jiru. Eshi dursa maqaan kiyya eebbisee taasisaa naan jedhan yookiin maqaan koo kan biraa qabsoo taasisaan jedhama. Kanan naladhee guddadhee godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbiidha. Kanan jiraadhu asii magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa Torbaadha. Wanti dubbachuu barbaadu guyyaa har'aa kana qabsoo akkasii kanaan jaalleewwan keenya wareegamanii nuti immoo guyyaa har'aa ga'uu keenyatti isaan wareegamanii har'aa arguu keenyatti baay'ee gammachuu guddaa tokkotu natti dhaga'ama. Akkasumallee uummanni Oromoof qarreef qeerroon Oromiyaa gammachuu isin qabdaniif gammachuu argannetti baay'ee gammaduun barbaada. Itti aansuudhaan dhimmi Wallaggaa Lixaa fi Gujii Lixaa irratti ta'aa jiru baay'ee wanta suukanneessaadha. Yerootti bara safuun badee abbaa biratti intalli gudeedamte abbaa manaa biratti immoo haati manaa gudeedamte yerootti argaa jirrudha jechuudha. Baratti safuun badeedha jechuudha. Bara Haayile Maariyaam keessa isaa taatu bara Mangistuu keessa isaa taatu bara Haayile Sillaasee keessayyuu wanta nurratti raawwatinidha. Bara Wayyaanee keessallee hanga tokko Oromoon harka tokko wal ta'eetu injifannoo kana gaggeessaa jira. Har'a garuu Dookter Abiyyiin gandaan nu qoodee lagaan nu qoodee akka nuti waliin galleef akka nuti ol biran dhaabbanneef isa tokkoon Niwuyoorkeedha inni tokkoon immoo shororkeessaa jecha yeroo inni itti tapha guddaa taphachaa jirudha jechuudhaan uummanni Wallaggaaf Gujiinarraa waggaa tokkoffaa isaan irra darbaa jiranii komaandii poostiin irra ta'e jechuudhaan isaan mirga isaaniitu dubbachaa jiranii yeroo itti uummanni keenya iddoo tokkotti namni 59 aanaa Anfillootti Deengadaa 59 namoonni dhumaniidha. Isarra iyyuu darbanii immoo dhugaadha wanti sun quba qabda. Wanti sun sirriitti dhugaadha. Namoonni achi jiran informationii guutuurraa qabna. Kana ganachise mootummaadha. Waraana Deengadaa leenjisaa ture nama kuma kuna leenjisaa ture laga sanatti ergee jechuudha. Achi kan jiru lixarra kan jiru diinootu hin taane uummatuma Oromoodha. Ani garuu as keessatti dhaamsa dhaamu qabu yeroo Shawwaan mirga Oromoo yookiin Finfinnee falmaa ture Wallaggi yookiin Gujiin callisee ta'an turre. Har'allee wanti dubbachuu barbaadu Gujiif Wallaggi baay'ee miidhamaa jira baay'ee dararamaa jira. Akkasuma barattoonni Harammayaa Yuunivarsiitiitti dhufanii asitti rakkachaa jiran baay'ee isaaniitu jiru. Isaaniif illee harka mirgaa taanee falmuu fi qabna uummata Oromoo nu malee uumaa waan hin qabaanneef. Akkasumallee uummata Wallaggaa Gujiif harka mirgaa taanee dhaabbachuu qabna. Anoomaa yuumaatiin koo hindu'aniif jiru isaanii adda baasee dheen beeku. Neetworkiin tureera. Eda galgalaa obboleessi koo tokko akkamitti akka inni muka yaabiyaa bilbilu maal yaabiyaa bilbilu hin beeku. Sagalee isa tokkitti ajjeesaa jiru haa ta'u dhaamsadhaan maddoodhanii innaanii akkasitti bilbilatee hin beeku. Heeloodha jechumaan badee jechuudha. Namni kun du'aa jiraaf maatiin koo jiruuf jiru isaanii hin beeku. Harmee koo kanan jaalladhu godina Wallaggaa Lixaa Gimbii keessatti argamtu baay'een si jaalladha baay'een si kabaja harmee koo garuu si arguu hin danda'u. Dhaamsi jirutti naa ga'uu barbaada uummata. Keessattuu magaala naannoo godina naannoo Finfinnee warroota jirtan qeerroon jiran kaleensa quba nutti qabaa turtan. Har'a garuu uummanni Wallaggarraa Booranarraa jararamaa jiru lafa Finfinnee uummanni Finfinnee kaasuudhaaf miti. Har'a shanii inni gargara addaan nu qoodaa jiru. Har'a immoo maali? Keessattuu ijoolleen naannoo Finfinnee jirtan ka hin hojjenne uummata kun mana barumsatii dhabamaa jira. Gadi baatanii mana barumsatii qalama bichaa baatanii ba'ani. Garuu har'a lubbuun isaanii harki isaanii ciramaa jira. Haa falmannu, haa dammaqnu qeerroo Oromoo uummata Oromoof keessattuu warra magaala Finfinnee jirtan aanaa Sabbataa aan dhaladhee aanaan guddadhe aanuma Sabbataa keessatti garuu qabdi. Dhaamsa barbaadu barataa Oromootiif barataa qeerrootiif barataa qarree godina hunda keessa jiran waanan takkaan jara beekuuf yuunivarsiitii waan jara beekuuf waan jara na beekanuuf dhaamsan jara barbaadu
mootummaa wayyaanee harkaa fudhachuu qaba. Makkalakkaliyaan Wallagga jedhu, Amboo jedhu, Boorana jedhu, Harar jedhu, Harar dhiiga keenya, Wallagga dhiiga keenya, Oromiyaa martinuu waan dhiiga keenya taateef sareen kaleessaa hammas ka duraanii an mata kiyyaan hidhamee waan an tureef waan an Jawaariin baandiraa kanaan waan saqaa yaameef waan an kanaan reebameef mata kiyyaanuyyuu haa taatu malee nuti kan haasofnu maallaqaa hin haasofnu barataa keenya qeerroo keenya qarree keenya kan haalaan gudeedamaa jiru kan na dhibee maamila takka waanan goddinyaa takka Wallagga keessaa wajjin nyaadhee bule eengada naqamteetti otuu inni sangaa gadi baasuu rasaasumaan gadi baaxaa godhani suuraa isaanan qaba akkam suuraa maqaansaa Jamaal Kamaal kan jedhamu baadiyyaa keessa makkalaakaa jeesse. Makkalakkalaan kun eenyu kan dhaamsa qabu makkalakkalaan wanti rasaasa baadhatte Oromoo taate Oromoo nyaaten agaazii isiin Oromoo taate Oromoo nyaaten waliin nyaannu. Murwaan Muusaa Lamuun jedhama. Eegan biyyaa bee amata torba duraanis baqadheetiin bee na ajjeesuu kanaan biyyaa bee jechuudha. Ammallee baqataa jiraachaa jirra jechuudha. Eegasii duraallee maatii koo wajjin silkiidhaan wal argaa turre neetworkiin ni dhabame silkiin ni dhabame. Mucaan shufeerri tokko ni dhufe jechuudha. Shufeera makchiraa makiinaadhaan dhufu mucaa gidaa miti ilmaan adirraniiti. As dhufee jennaan asitti silkiin naa bilbile. Akkasii namni du'ee jira. Obboleessa keetii obboleessa abbaa keetii du'ee jira. Ati callistee taata hirmiituuf naan jedhe. Nam tokko du'ee jedhe ganni. Inni Mahammad jedhaniin. Akkasitti Mahammad Muusaa jedhaniin. Rifadheetti waraana mootummaatu abaa'oon bakka isaan jiru nu garsiisi jennaan ana abaa'oon bakka inni jiru nu agarsiisu ani qonnaan bulaadha jennaan. Gaaffii tokko malee rasaasaan dhaaniiti waan Oromoo ta'eef afaan Oromoo namuuf dubbatu dhahaa jira. Dhugaaf soba gaa nuti waan itti adda baafannu hin qabnu. Odeeffannoo machirraa dhufee odeessa nu gahuu dhageeffanna waan ta'eef. Ani jiraata ani Fayyumaa Dirribaa kanan jedhamu dhalata Wallagga lixaa ta'eetu hin jiru. Har'a ergaa waggaa torbaati magaalaa Sabbataa keessa jiraadha. Haa ta'u iyyuu maleessa haalli Sabbataa keessatti gaggeeffamaa jiru baay'ee kan nama yaaddessu kan nama suukanneessudha. Innis inni guddaani akkuma beekamu fuuldurri keenya filannootu jira jenneetiti qophii adda addaa gaggeessaa jirra yaada adda addaa gaggeessaa jirra haala gaggeessinu kana keessatti nuyi ulaagaa nu barbaachisu mattaawaqaa nu barbaachisa. Ofii kooti akka hin taanetti baafadheera garuu dhalataadhaaf immoo guyyaa meeqa deebi'ee ijoollee hiriyyaa kootiif immoo akka isaan sirreeffatanii fi guyyaa meeqa deddeebi'ee ofii kooti gaafadheera garuu ganda guyyaan isaan man beekamnetti mattaawaqaan kennamaan jiru beeksisi ba'ee jiru amma duwwaa tokko fi lafitiitti maaliif jechi kun ba'a maaliif hin argatanii maaliif mattaawaqaan hin kennamu filannoo filachuudhaaf bulchiisa gaafanne jennaan soddomaasitti yoo dhanne gaafanne immoo achi siqee ba'aa jedhamaa jira. Akka hin taane hamma danda'amaa ta'etti yoo wanti kun miidiyaan kunis nu beeksisee akka mattaawaqaan kun nuu kennamu haala qabatamaadhaan bira ga'ame akka nuuf kennamu barbaadan.